orang gafaa duran dubbatan jennaan gaa isaaniitu didee dhiyoo manaa godhaasan. Wanni ani irraa haasa'u sagaleen ta'e dhagamu. Wanni ani irraa haasa'u seenaa maa yaadanna waan kaleessa dalagamte waan kaleessa taate maaliif yaadanna qophii afran kadhulootana maaliif qopheessan jarri kun maa qopheessan nutis maa dhufne maaliif barbaachifte jennee galaalle gariin keenya warri akka Ali Birraati wallistoonni gurguddoon kun asitti argamuun deebi'anii immoo wallee isaanii gurraan dhagayaa turre tana nu wallisuunis waan guddaadha kanaaf walitti finne kunis bareedaa ta'uu danda'a. Ajaa'ibaan sinitti himaa ummaan abbaan kiyyaa ummaan kiyyaa amata 13tti ol fuudhaniiti gaafas waluun beekan warrumaa waliif fide. Amma ummaa kiyyaan gaafate amal lama dubbooda akkamitti jaalattee amatti dila wajjin turte jennaani egaa wal fuunee turre booda sirba dumbushee jaa galaa jiru tokko bitee fidee akkasitti jaalaltee irraa na qabdee. Anis gamma wanni sun dalaguun ooltu taja'u kaaseetiin hoggaan intala takka arku jaalannaaniini. Baritu gana muka jauh sana ini terlebih akan setimpu deh itu dah. Kanaafuu jara sana asitti arguun hedduudha nama gammachiisa. Wanni lammataa immoo akkuma hayyoonnis isinis irra dubbataa turtan warra seenaa dalagee dukkana san keessa iftuudhaan nu baase fidanii kabajuunis waan nurraa haqa nurraa qaban haqa san baasuunis waan guddoo. Ammoo tasadaffaat irraa hin haasa'a. Seenaa akka aflan qallootana waan kaleessa taate sana deebisanii kabajuun siyaasaa amma Oromoon keessa jirtu keessatti dhaloota kiyya kanaaf maaliif barbaachifti? Haqaarreetuma silaa kalee godhan wanni dalaganii maaliif haqaarreetuma muuziyeeman keenya maarri maal jamma waa'ee milla gogaa kaafnu waa'ee jala gogaa kaafnu san muuziyeema maan keenyee jedhan amma gaa wanni hin gaafachuu eegale isa maalumaaf muuziyeeman kaa'an keenye waan kaleessa nu balleessanii waan nu tolchine maaliif hin keenye ogaa jenne waa sadii nama fayyaddi historical memory. The role of historical memory in contemporary politics. Kan irratti waa katabe. Waa sadii irraa arga. Tokko, it legitimizes contemporary politics. Jechuuni ejjennoo har'a qabnu, gaafii har'a qabnu, siyaasa har'a qabnu, seenaa har'a dubbannu tanaaf dubbee nuu kenneeti nu akka dhugeeffannu nu godha jechuudha. Har'a hoggaa namni tokko isin gaafate akka Oromootti maan sochoone, akka Itoophiyaatti maan deemne yookiin immoo akka Afrikaatti maan deemne maaliif akka Oromoo jettanii baakuma obbaan kan hoggaa jedhan. Kaleedha akka Oromootti nu kaamsanii kaleedha akka Oromootti ka'an jarri keenya kanaaf nutis akka Oromootti irratti buufna kajawsan ibsa akka kan nu gargaara jechuudha. It legitimizes waan dalee san nu gargaara. Wanni lammataa immoo it energizes akka onnannu nu godha. Akkamitti nu godha? Tokko kaleessa hoggaa bara dukkanaa san nu jarri kun ijoolleen silaa warri magaalaa ka silaa bashannanuu qabu san achi keessaa bahee uummata isaanii baadiyyaa alagaan doofaa ja'uun san keessa dhaqanii aadaa isaanii fudhatanii akka gara mana dubbatanitti hamashaa fi kaan hidhatanii deemuun sani maaliif barbaachise isaan eegan waan xiqqoo sanii waan guddoo dalagan nuti yoo bal'oo fi guddoo tuu qabnu tanaan maal dalaguu dandeenya akka jennuus nuuf hidha jechuudha. Ka sadaffaa kan mareefu Dr. Gammachuun dubbatan it assures continuity. Uummanni tokko aadaansaa, seenaansaa, dantaansaa, abbaan biyyummaasaa dhalootaa gara dhalootaatti akka deemu nu gargaaraa kan jiru. Qabxiilee sadeen kanarraa hin dubbadha. Maaliif yaadannuuf maaliif barbaachisa kan jiru kanarraa hin dubbachuu fedha. Qabxii duraatiin xiqqashuu bal'isee dubbadha. Yaadannoon seenaadhaa kun gosuma lama qabdi. Takka waan gaddaa yaadatamni lola irra mo'aman dhumaatii namaa kana marra ga'e. Kana waan gaddaa weeraramuu alagaadhaan cabuu takkaahuu namni guddaan fi lola irratti nama jalaatu kana waan gaddaa ni kabajata akka. Lammata immoo ta gammachuudhaati kabajata. Injifannoo waan injifannoo lolaa ta'uu danda'a. Dalagaa indanta amma warri faranjii kun gaafa maali gaafa addeessarra qaffaan ni kabajan jechuudha. Waan injifannoodhaa waan gurguddoo sabni kee amma dura dalagees ni kabaja jechuudha. Waa lamaaf kabaja. Amma gaa fakkeenya kanaatiinis ni kanna. Warri Ameerikaa kun waa lama kabaja. Waluma jala kabaja waa'ee lola takka akkamitti akka sadeen kanatti wal dhufuun isin garsiisu deema. Pearl Harbor kabajan. Pearl Harbor gaafa warri Jappaan dhufee isaan dhahe. Amattuu ni kabajan. Maaliif kabajan? Waa lama tokko lola addunyaa lammataa irratti yakka warri Ameerikaa kun hojjete kana liitimaas gochuudha. Tokko san isaan fayyada. Lammata immoo dhaloonni har'aa kun aleellaan akkasii sun akka waggaatti dhufte akkamitti ofirraa dhoorkuu qaba kan jiru
akka onnee keessatti hiratu godha jechuudha. Akkasumatti immoo fakkeenya warri biyya keenya injifannoo Aduwaadhaati kabaja. Warra adiis irratti injifannoo godhanne dhugaadha. Injifannoo Afrikaati fakkaata. Keessa immoo galaalte faranjii waan injifannee uummata gurraacha nu waggaa jiru kanaas gadhiituun isaa maamiti kan jiru. Nuti isaan guddoo kan jirus dhaloota isaanii keessatti onneetti gadana jechuudha. Warri Facebook irra jirtanii gartanii amma falmii guddaa nuti goonu keessaa maali? Adawaa kana faarsan. Adawaa kana immoo waggaa faarsanii akka uummata gurraachatti faarsuu fedhan. Kanaaf wanni keessaas deemuun fedhu wannummaan seenaa yaadannuuf seenaan tagaddaanis tagammachuutis waan yaadannuufiitu jira. Yaadannoo bira dabarteeti dalagaan kalee dalagamte san yaadachuun haalli itti yaadannu immoo fireem gochuuni dalagaa irra dalaynuuf humna nuu kenniti. Nuuf dhugeeffatti. Dhugaas ta'uu baatu kijibaas dhugeeffachuudha dandeessi jechuudha. Amma qabxii duraatitti hin deebi'a. Legitimize our current position. Ejjennoodhaan irra qabnu keessaa qabsootan maaltu dhalche maaltu fide kan jedhu san beekuu yoo barbaanne deebineeti kakaleessaa san laalle jechuudha. Externally humna alaatti dhoggaa laallu amma fakkeenyaa fi alagoota keenya wajjin hoggaa dilgoonu afran qalloo baasuun waan ayyuu Abubakar godhe waan Dr. Ali Birraan godhan waan namni hedduun godhe kana hogganne as baafnee dubbannuuf ijaa fi funyaan keessa riguun jirra lagaa maal jechuun jirra. Kaleessa tokko kaleessa jarri keenya kun dukkana san irratti akkamitti akka fincilan hoggaa isaa waan xixiqqashoo afaan fiitiin dubbachuu afaan fiitiin wallisuu waan irratti xiqqoon jennuun ta'a hoggaa isaan dalagan abbootiin keessa maal nurra dalaganii akka farmannu nu gargaara jechuudha dhaloota keenya. Lammata hoo maal nuun jaa moo dalagaa qabsoon ta'e sana amata 40 waan akka hin buufne gaangeedha jedha lakkii amata 40 keessa nu bar dukkana cillimoo keessa turre har'ammoo ija babaafneeti si wajjin wallaalla. Kanaaf immoo jarra keenya kanaatitu isin mootummaan ta'e isin mallasaan dhufee nuun kadhane kunoo jaruma keenya kanaatitu nuu dalage kan jedhu akka falmannu ollee nu kadhane. Nu keessatti onni akka horannu godha. Anaatti yeni deddeema reen eegaa guddadhe beeka warra maara kan darbachaa guddadhe hin danda'u kan warraan firraa kaa'e. Alatti akka firraa aggaamni external attack defend akka goonuu nu gargaara jechuudha. Keessatti immoo shakkii fi mamii kaayoo teenyarraa humna teenyarraa tokkummaa teenyarraa dalagaa teenyarraa yeroo hedduu mamiin nama keessa seenti. Dhiiroo seenaan teenya tajaajilan tun dhugaati. Dhiiroo uummanni amma yeroo hedduu Oromoo wajjin waggaa gattaa'isan aboo Oromoon tun abaarsi qabdi jedhan. Aboo Oromoon tun waliin taatu jedhan. Boo Oromoo yoo maadalidee beeytii miisiin jedhan. Dhuguma fakkaataa beeki waan hedduu Oromoon balleessitu kan hoggaa laalle saboo Oromoo waadalideetu beeytii jedha. Achi garagalteen kan nu yaadachiisan isaan Ayyuub Abubakar Ahmad Diisi soddomitti waan inni dalage garta. Jawaar Ahmad Diidami wayyuu kana dalaguu akkamitti dadhaba akkaan onnaa dhugodha jechuudha. Lammata seenaan jarri kun dalagan amma ololli guddaan biyya san keessa godhamu keessa Oromoon cunqurfamne takkaa'uu kan jedhu. Oromoon cunqurfamuu baannaan namni tokko afaan fiitiin dubbatee maaliif du'e kan jedhu akka ideoloojii teenya irrattis dalagaa teenya irrattis akka cicciru akka itti amannu yeroo shakkiin nu keessa dhufte shakkii san dhiifnee akka gara ofitti amanutti gaafa mamiin dhufte akka gara abdiitti deemnu nu gargaara jechuudha. Humnoota qaama sadaffaa ta'an warroota akka faranjii kanaaf immoo hoggaa isaan nu gaafatan Oromoon maali hoggaa jenna Oromoon kaleessa tana turte jidduutti tana taateeti sanboota jarri keenya ka'e akka jennu nu gargaara jechuudha. Yeroo hedduu amma hoggaa laaltan seenaa Oromoo warri kata yeroo hedduu hoggaa gartan Oromoon kaleessa the glorious past the great present the glorious past the great present the utopian future guddina sirni gadaa haasoineeti sanboota cadhina namni keenya sirna alagaa keessa seenee dubbanna sanboota qabsoon teenya rakkoo sana keessaa bahuudhaaf dalagaa nu dalaynu kana akka mirkaneeffannu nu gargaara jechuudha. Amma faranjoonni yeroo hedduu akka Itoophiyaatti yookiin immoo akka nama hundaatti kaatanii maan falmanne jedhan noo nuti maali aaduma tanatti maa ciccitan? Why do you care so much about language? Why do you focus on bread sinjan? Hoggas because without my language, without my identity, there is no bread. Afaanii fi eenyummaa keenya wajjin fudhatan kajoo san akka ibsinu nu gargaara jechuudha. Kan lammataa I said re-energizing humna namaa kennu waan dhaloonni kalee yeroo xiqqoodhaan dalage reefuus tuqeen ture. Hoggaa keessa deebinee ilaalu akkamitti dalaguu danda'an gaafa makiinaan baadiyyaa naman geesse gaafa poolisni hundi gizaachoo fi balaachoo ture san akkamitti kana dalaguu danda'an nummoo gaafa nuti bilisaa manni barnoota afaan Oromootiin dalagu gaafa Ameerikaa irraa sa'a lamatti Kaanadaa dhufee nama kana hundaa wal arguu danda'u
gaafa wanni hundi harkaaf miilli keenya nagayaa kana akkamitti laaffanne ka jiru kan akka if gaafannu akka ifitti qaanuuf nu godha jechuudha. Kanaafuu maal nu godha? They set a bar. Wanni amma warri afran qal'oo kun godhe maali? They set such a high bar. Dhaloonni kiyya kun bikka san dhaqqabee dhaloonni lama wal dorgoma walitti naasa'u malee. Abbaa fi ilmi wal dorgomanii beeka. Ilmi waan abbaan dalayde sanii ol dalaguu fedha. Abbaanis garaa keessa akka ilmi isa caalu barbaada. Abbaan ilma isaa gatii barbaadu ni jira? Hin jiru. Ilmi abbaa gad ta'uu barbaadu hin jiru. Kijibuu isaa oli jechuun barbaada. Dhaabbataanis taatu. Kanaafuu wanti isaan dalagan san deebifnee uummata kana gurra keessa riguun nama keenya kana yaadachiisuun keessattuu ijoollee keenya bilisummaa amma bar haala gaafasiitiin hoggaa laallu bilisummaa keessa jirra jechuu dandeessa. Haala amma bal'oo tana keessa bakka alagaan afaan ta'e afaan hinaasaya albuuda keessaniin buqqaafadhaa jiru kanatti albuuda kanaa fi afaan kana kan walii hidhuu dandeenya ka jiru san akka yaadannu nu gargaara jechuudha. Kun hedduu barbaachisaadha. Bu'aan energize gochuun yookiin immoo humnatti kan kun immoo haala siyaasaa irratti hundaa'a. Fakkeenyaaf siyaasan hawaasa tokko yoo abdi guddannaadhaan guutamte pessimism, cynicismiin yoo itti guutamte namni hedduu waanuma laafinaa waanuma waddaan qoqqoodamuu namni waanuma wal shakkuu yoo keessa jiraatu taate utuba deebinee waan jarri kaleessaa dalageessan godhuuni possibility nutti agarsiisa jechuudha. Har'a maal wal kijibna Oromoon hedduun hamileen keenya hedduu laafaadha. Hoggaa gad deebitee waan jarri sun godhe agartu immoo kalee daatu kana keessa turre lakki har'a hamtuu keessa jiru takka. Kalee namni keenya daran qoqqoodamaadha ture amma reefu Jaafar Aliifaan waan haasa'an sanirraa hoggaa agartu jarri keenya daa ka daran akkasitti ganda xixiqqaa adda adda qoqqoodame har'a edaa waan wayya qabna jetta takka. Lammata immoo deebiteeti jarri sun qoqqoodama san keessa dukkana san keessa nama keenya yoo walii hidhuu danda'an bahaa dhihaa kaabaa kibbaan nuti har'a maaliif ganda walitti jaarralleetu moral dilemma keessa si galche yoo gandaan nama jaaru jiraatu taate waan adda addaa jiraatu taate jechuudha. So waan kana godhuuni siyaasaan teenya yoo ka shakkiin keessa jiraatu taate san nu gargaara. Talammataa immoo yoo namni bilisummaa isaa argate amma Ameerikaan tuffaasii ajaa'ibsiifti. Jarri kun nagaa qaba. Biyya dimokiraasii qabanii biyya nagaa qabanii maaliif waa'ee injifannoo kaleessa waaliif roorroo kaleessa uummanni isaanirraan ga'e yaadatan hoggaa jette akka dhaloonni har'aa kun hin rafneef. Akka dhaloonni har'aa kun wanni isaan har'a enjoy godhu jiran tun wanni gurguddoon har'a isaan ittiin bashannanan tun wareegamaa fi aarsaa dhaloota dabreetiin dhufte ta'uusaa wanni kunillee fragile ta'uusaa waan nama harkaa bu'uu dandeessu ta'uusaa agarsiisuudhaaf. Amma Oromoo keessatti har'a namni keenya aboo afaan qabna televizyiina qabna maal qabna jaa. Wanni kun nama harkaa bu'uu akka danda'u ifduuba deebi'uunis akka jirtu namatti wal hubachiisuudhaaf nu gargaara jechuudha afran qalloo kanaaf fiduun. Sadaffaa immoo yoo karaarra jiraanne qabsoon teenyaas bifa nagayaatiin yoo kadeemu taate yoo wanni dalaynu hunduu bareedaa akkuma maaraatoon isaan eegalan daran saffisiifne irra deemuu jiraannu taate immoo waan isaan keessa turan san ammaas deebisuun bu'aa nu qaba. Bu'aan inni nu qabu sun maali? Karaa irra jiru san irratti daran akka cimsannu nu godha jechuudha. Amma warri amantii yeroo hunda jummaa hunda yookiin immoo alada hunda warri kiristaanaa irra deebi'anii maaliif wal barsiisan? Namichi charchii dhaqe waa'ee charchii dhaquu bu'aa isaa maarra dabaltaaf yookiin immoo namni masgiida dhaqe maaliif dabaltaaf? The importance is you have to continuously remind people. You have to assure them. You have to reawaken them all the time. Kanaafi seenaa kaleessaa tana dubbachuun namni keenya yoo karaarraayis jiraate karaarratti akka jabaatu godha yoo karaarraa maqe akka karaarratti deebi'u godha jechuudha. Sadaffaa it ensures in continuity itti fufiinsi hawaasni tokko itti fufiinsa akka qabaatu gargaara jedheen jira. Kunis akkuma tuttuqoo yaaletti hawaasni akka dammaqe baatiin waggaadhaan amma biyya kanatti waggaadhaan godhan biyya Canada Day every year. Isn't every day Canada Day? Why is there one special day? Because to ensure that this liberty, this freedom they have came because of the past generation. Kanaaf namni keenya akka if dagatee wanni inni harkaa qabu harkaan buuneef duuba deebinee gargaara. Lammaffaa it ensures people remain engaged. Namni keenya akka hirmaannaan isaa siyaasaa keessatti aadaa keessatti Toronto communitiin bakka mana tokko ijaarrattee bakka namni 5,000 jirutti namnummaa 5 yoo dhufaa jiraate Oromoon baduu haatee beeka. Waan akkana harmoo waa babbeessin warra nama 200 fa'aa jiraami. Kuni communitiin tunis akka jabaatee deemtu akka if duuba deebine hirmaannaan namaa akka itti fufuu gargaara jechuudha.
haala kanaan hoggaa seenaa deebinee wal yaadachiifne hedduudhaan gargaara. Kontiinitiin aadaa keenyaa, kontiinitiin seenaa keenyaa akka itti fuftuu godha jechuudha. Amma haala amma keessattuu haala amma siyaasaa amma keessa jiru kana keessatti hedduu barbaachisaadha. Maaliif barbaachisaadha? Waan lama barbaachisa. Tokko isin yoo hubattan hin beeku nu atleast warri intarneetirra jiru kun wanni hedduu amma hedduu nu rifachiisu jiru, nu lolchiisu jiru. Duula haareetu Oromoo irra banamee jira. New ideological attack. Seenaa teenya irratti, seenaa qabsoo teenyaa irratti, eenyummaa teenya irratti bifa haarayaan alagoonni keenya bananii jiran. Maal jedhan fakkeenyaaf Oromoon cunqurfamee hin beeku. Qabsoon Oromoo tun takki jibaati. Eliitii xiqqaadhaatu ganda pheenxee West jiru tokko takka immoo raadikaal Islaamaa Harar jiru tokkotu Itoophiyaa balleessuudhaaf ka'e malee Oromoon kalees cunqurfamee Baalchaa Saafootii fi Jinniin agartanii waan akkanaa godhan jechuunis psychological qaba. Amma isin hin miidhu. Dhugaa qabdanii garuu ijoolleen hin madaayin tun. Ijoolleen ifa keessa guddatte tun hoggaaf duuba deebi'anii namni seenaan teenya ni himamtu. Seenaan alagaa qofa himamti. Kijibni tokko hoggaa irra deddeebi'ame mataa keessan nama maxxana. Samboota ijoolleen tun they start believing. Ani hedduun arge ijoollee abbaan isaanii sabboontotaa, ijoollee abbaan isaanii ibidda keessa turan. Ka amma ooluudhaan isaa biyyi Oromoo tun. Biki jibdanii hai gobanaa fi Baalchaan faan hai Haile Sillaaseen maali rubuu Oromoodha maali kan horri gidduu jira jechuudha. Kuni wanni ta'uuf kun new way nurra banamee jira. Fakkeenyaaf the common one amata 40 akkuma qocaatiin lafarraa harkifataa turtan haqa waan hin qabneef lafarraa harkifataa turtan faakti beekaa lafarraa harkifataa turte faakti san booda maaltu dhufa faaktii sanitti aanee maaltu dhufa because wanni isin deemtanii sun haqa hin qabdu. Wanni isin jettaniif Oromoon cunqurfame isin jettu san haqa hin qabdu. Waa hedduudha isin miidhuu jira. Tokko objektiivii keetis laaffise jechuudha. Lammaffaa hamilee nama keetitis gallaaffise jechuudha. Kanaafuu duulli amma deemu kana irra aanuu ka dandeenyu seenaa teenya kana yoo buqqaafnee ol baafnee dhaloota kanaanis waliinis ka yaadachiifnu taate. Hakeekni jara kanaa hamilee keenya dhahuudhaaf namni keenya akka ifitti hidhamanne namni keenya kaayoo sabaa kanatti akka shakkii qabaatu godhuudha barbaadan. Kanarra aanuu ka dandeenyu immoo yoo detail tana detail wanni barbaachisaan maali? Seenaa general Oromoo history amma namni hundi ni beeka. Mana barnootaatti ni barannaa maal goona. But detail amma waan ayyuba kan dalagaa ture tan hokka detail tana fitu refresh godha jechuudha. Attention namaati akka arginu nu gargaara. Qabxiin lammataa wanni afran qalloos maccaatu lamaas seenaa Oromoo nama dura dalageessan seenaa qabsoo Oromoodhaa sana keessa deebinee wanni wal barsiisuu qabnu kabajuu qabnuuf wanni lammataa haala siyaasaan Oromoo amma keessa jirtu irraa wanni yoo isaan jirtu qabsoon Oromoodhaa jaarmayoonni Oromoo akka malee laamshanii jiran akka malee laamshawuu tanarraa tokko walirra duuluu hamaadhaatu jira. Lammata hawaasni jaarmaya kanaa ala jiru akka if jibbu Oromoo tanaas akka jibbu akka if tuffatu ta'ee jira jechuudha. Hanga rakkoo jaarmaya kana wali suphinee wali fayyifnu taa'uun qabnu wanni goonu maali waan arree waa dalaguu dadhabne takalee dalagdeenu bohaarsullee waan takkaami jiran waan kalee dalagneefi waan kalee namni keenya dalage hoggaa irra deebine namni keenya xiqqaashu akka jabaatu gargaara jechuudha. Bifa kanaani kanaaf waan lamaan kanaaf hedduu barbaachisaadha. Wanni xumuru dhaloota kiyyarraa dhaloonni kiyya hangi tokko ni jijjiiranii fadilfaan achi jiraan si'a yoo deemu baate wanni hubatuu barbaadan waan hubatuu qaban hedduu jira. Hoggaa namni kunutti dhufee as taa'u wanni dhuftanii as teessanii booring illee yoo ta'e dhaggeeffachuu qabdanii waa hedduu jira. Kunis seenaa abbootii teessanii tana dalagan tana yoo dhugeeffattan yoo amantan yoo beeytan malee tokko ifiifis waan dalagdan irratti cimuu hin dandeessan. Takka waan isaan kalee dalagan irra deddeebitan dogongorma isaanii irra deddeebi'uu deemna jechuudha. Lama waan isaan hin dalagin sana adda baafannee dalaguu akka hin dandeenyuuf nu gargaara jechuudha. Kanarratti xiyyeeffachuu qabna. Kalammataa immoo seenaa jirtu tana guurree walitti kuusnee akka nuu galutti hiinee wanni amma manguddoonni jiran kun hedduun isaa warra akka kiyyadulloota bira guddate malee hin galuuf. Seenaa tan walitti guurree warri nuu galu immoo seenaa tan walitti guurree akka dhaloota kiyyaa galutti haqaarree tolchinee dhiyeessuudha qabna jechuudha. Maaliifi haasawni bara beengaddaatii fi haasawni bara naa adda akka nu qofaafi miti ummata addunyaa kanaafuu narrative framing narrative jeniin narrative has to change from generation to generation from politics to politics akkasitti qopheessuudha barbaachisa. Kan sadaffaa immoo
Sanzabbaati tadhumaa seenaa teenya dalaguudha qabna. Dhuga seenaa abbootii teenyaa ol kaafnee kabajuun seenaa abbootii teenyaa ol kaafnee himachuun irraa barachuun barbaachisaadha. Seenaa teenya baranneetuma galleeoo kaciqilfanneetuma alanshaa oolu taate immoo bu'aan qabu. Maaliif seenaa isaan ka dalagan nuuf hiree banuudhaaf. Nuuf hiree banuudhaaf. Nuti nama seenaa abbootii teenyaatiin boonee jiraatu qofa osoo hin ta'in nama seenaa isaanii olii dalagee isaanis daran boonsee biyya teenyaas karaa isaan irra kaayanii fi kaayoo isaan eegalan san fiixaan baasu ta'uudhaaf nu barbaachisan jaa tanumaaniin gola baasati.